Araarri Waaqayyoo iddoo jirtan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Wangeelaaf dargaggoo mata duree jedhu torban arfaffaa keenya guyyaadhaa yeroo itti fufnu ta'a. Waaqayyo carraa nu kennee namoonni baay'een ilaalaa jirtu, gammadaa jirtu, eebbifamaa jirtu. Wangeelli maal dargaggoon maal mata duree jedhu ilaalaa turre marsaa arfaffaa keenya walii wajjin ilaallaa. Waldaan keenya waldaan boqonnaa sawaa karraa nagaa afuuraa isinii dhiyeessinaa. Akkasuma sagantaa keenya kana adaraa isinii jenna jaalala Waaqayyoon share gochuudhaan, subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan, dhaggeeffachuudhaan, namootaaf qooduudhaan, namootaaf social mediaadhaan karaa garaa garaa namoota qaqqabsiisaa. Nu bira dhaabadhaa kanaan nu gargaaraa. Mul'ata kana bira dhaabadhaa, wangeela kana bira dhaabadhaa. Maaliif akkuma jalqaba kaasee haase carraa Waaqayyo nu kenne carraa guddaan kam gaafa jennu karaa kanaan sagalee Waaqayyo dubbachuun carraa guddaa. Inni kaan karaa kanaan walacheessaa oolaa, cubbuu garaa garaa keessa oolaa, addunyaa afuuraa, addunyaa xuraa'ummaa keessa oolaa. Nuun immoo carraa Waaqayyo nu kenne balbala banamaa kanaa fayyadamne sagalee Waaqayyo yoo ilaalle, sagalee Waaqayyo share yoo goone rakkoo qabu. Gatii jiru kaffallee yoomiyyuu lubbuu keenya nu gaafatu waan ta'eef gatii jiru kaffallee yeroo keenya kenninee sagalee Waaqayyoo kana akka ilaaltan, akka gammaddan jaalala Gooftaan isin beeksifnaa. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa, iddoo guddaa isinii qabna. Wanti guddaan isin gochuun isin irra jiru maal inni garuu amma sirra deebi'aa share godhaa, subscribe godhaa, ilaalaa, dhuga ba'umsa darbaa jiru ilaalaa, sagalee Waaqayyoo darbaa jiru ilaalaa, barsiisa darbaa jiru ilaalaa, waaqeffannaa darbaa jiru ilaalaa. Adaraa keessan sabni keenya karaa kanaa hadammaqu, karaa miidiyaa hadammaqu. Miidiyaa kana sagalee Waaqayyootiif agoonu, miidiyaa kanatti fayyadamnee meeshaa mootummaa Waaqayyoo ittiin bal'atu agoonu. Isiniin jennaa Waaqayyo bara keessan eebbisu, jireenya keessan eebbisu, eebbifamaa sagalee Waaqayyootti darbuudhaan dura walii wajjin kadhanna. Bara baraan mootee kan jiraattu, mo'aa bara baraa, Gooftaa hundumaa dandeessu abbaa nagaa, kan akka kee kan hin jirre, qulqulluu qulqullootaa, qajeelaa karaa kee qajeeli. Waaqayyo Waaqa jiraata, du'a bira nu dabarsitee, salphina dukkana bira nu dabarsitee, gowwaa gadi fagoo keessaa nu baaftee, guyyaadhaa kana immoo yaa Waaqayyo kunoo fuula kee nu dhaabdeetta. Baay'ee si galateeffanna, baay'ee sitti gammanna, baay'ee maqaa kee ol kaafna. Sababni isaa nuyi fayyineerra. Harki araara kee nu qaqqabeera, ayyaanni kee nu qaqqabeera, hafuurri kee nu qaqqabeera. Kunoo yeroo kanaaf sa'aatii kana immoo yaa Waaqayyo Waaqa jiraata, fuula kee dura jirra. Si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Tokkoon tokkoon keenya hidhaan keenya hiikamee gaaffiin keenya deebi'ee waanjoon keenya cabeera, lafa kufnee kaaneera, gargaaramneera, aara galfanneera. Sammuun keenya nagaadha, lapheen keenya, jireenyi keenya nagaadha. Ani nagaadha, manni koo nagaadha, jireenyi koo nagaadha, mul'ati koo, tajaajilli koo nagaadha. Obboloonni na wajjin hojii kan hojjechaa jiran nagaadha. Kanaaf galata siin jedhaa, galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee eebbifamu, bara baraan maqaan kee ol jiru. Ammas yeroo kana kottu gara keenya, cubbuu keenya nu dhiisi. Kottu gara keenya nutti dubbadhu, kottu gara keenya nu barsiisi. Kottu gara keenya maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin araaraaf ayyaana kee nu wajjin ta'e. Kottu gara keenya hidhaa nurraa hiiki. Kottu gara keenya waanjoo nurraa cabsi. Kottu gara keenya araara keetiin nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin harka keenya nu qabi. Kan nu mormu karaa keenya irraa haa cabu. Sagantaa kanaan kan mormu yeroo kana sa'aatii kana daqiiqaa kanaan kan mormu haa waraanamu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin araarri kee gara keenya haa dhufu. Gargaarsi kee gara keenya haa dhufu. Eegumsi kee gara keenya haa dhufu. Cabuun kan irra jiru waraanamuu kan qabu. Qilleensa irra taa'ee lafa irra taa'ee kan hojjetu humni dukkanaa. Jal'ina kan bare dhaloota irratti kan hojjetu, sammuu dargaggootaa irratti kan hojjetu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon daqiiqaa kanaaf yeroo kanaa kaasee kan caccabe. Humna dhiiga Yesuusiin caccabu. 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 Wajjin ta'ee gargaarii nu geggeessi. Araarri kee nu wajjin haa ta'u. Gargaarsi kee nu wajjin haa ta'u. Hafuurri kee nu wajjin haa ta'u. Humni kee nu wajjin haa ta'u. Leessa kanaaf yeroo kana harka keetti kennineera. Ba'uu keenyaaf galuu keenya harka keetti kennineera. Dargaggoota harka keetti kennineera. Waldaa kiristaanaa harka keetti kennineera. Amantoota harka keetti kennineera. Tajaajiltoota harka keetti kennineera. Dargaggoota mana barumsaa jiran, dargaggoota yuunivarsiitii jiran, dargaggoota kolleejjii jiran, dargaggoota yaa Waaqayyo mana barumsaa garaa garaa keessa jiran, dargaggoota Oromiyaa keessa jiran, dargaggoota Itoophiyaa keessa jiran, waldaa kiristaanaa keessa kan jiran, sammuun isaanii wangeela duwwaaf kan baname haa ta'u. Ati wajjin ta'e hidhaa keenya hiiki, gaaffii keenya deebisi, nu gargaari. Ana dadhabaa garbicha kee nu wajjiniin ta'e. Araara kee nu baay'isi, ayyaana kee nu baay'isi, harka keenya nu qabi. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa.
Egaan sagalee Waaqayyoo wajjin kan ilaallu dargaggoonni dargaggoota itti fufoo ta'uu qabu mata duree jedhudhaan itti fufoo sagalee Waaqayyoo kan walii wajjin ilaallu Filiphisiiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 12 kaasee dubbisaa 17tti amma 16 akka jedhu. Kanas argadhee waan guuttadhe miti garuu Kiristoos kan isaa waan na godhateef anis isa kana ga'ee harka koo keessa isa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jedhe. Goloota koo ani akka nama harka isaa keessa isa galfatee of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Waan na booddeetti hafe yaaduu dhiisee waan na duraa jirutti nan hiiqa. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaa'e. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isaa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waame. Nuyi hammi karaa hafuuraa bilchaatoo taane kanatti yaadaan tokko ta'uun nu irra jira. Waa'ee waan tokkoof yaada biraa yoo qabaattan garuu waan Waaqayyo isas immoo isinitti mul'isuuf jira. Amma immoo kottaa isa bira keenya duwwaatti qabamnee hin deddeebinaa. Ameen. Dargaggoota itti fufuu jechuun maal jechuudha? Dargaggoota itti fufoo ta'uu qabu. Hariyyillaan biyya lafaa kan tuffatan jenneerraa amma immoo maal ilaallaa itti fufuu maal inni itti fufuu maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Itti fufuu jechuun biyya lafaa kana irratti namni waan baay'ee jalqaba. Barumsa jalqaba, jireenya jalqaba, mana jalqaba, nagadan jalqaba, carraa biyya alaan jalqaba, faarfannaan jalqaba, waldaa keessatti tajaajilan jalqaba. Rakkoo guddaan garumaa inni gaafa jennu dhimma itti fufuu. Itti fufuu akkamitti itti fufu? Yoom itti fufu? Haala kamiin itti fufu? Namni akkamitti itti fufee dargaggoonni akkamitti fufanii wangeela itti fufsiisuu danda'u? Ji'a tokko, ji'a lamaa, biyyaa 3 madarakii irra dhaabachuun, faarfachuun hin ulfaatu. Inni ulfaataan garuu yeroo dheeraa madarakii irratti beeku. Abboota tokko wajjin madarakii garaagaraa irra gaafa dhaabadhu, faarfattoota garaagaraa, obboloota keenya, obboleettota keenya, abboota hafuuraa, baay'ee abboota gaafa jennu abboota wangeelaa jechuun faarfattoonni abboota wangeelaati, raajonni abboota wangeelaati, faarfattuunis faarfataanis abboota wangeelaati. Abboota wangeelaa kana akkamittiin deemanii akka isaan dhagaan, akkamittiin deemanii akka isaan wangeela kana nu biraan ga'an yoo ilaaltan karaa isaan irra darbanii dhufan karaa itti nama fufsiisu miti. Amma dhuguma utuu ana ta'ee nan danda'a jedhu. Utuu ana ta'ee kana danda'eemu, rakkina kana danda'eemu akkamitti itti fufu? Itti fufuudhaaf namni maal gochuu qaba gaafa jennu haala mijataa eeggachuu dhiisu. Namni haala mijataa eegu sanyii facaasu jedhama caamni qulqulluu. Itti fufuudhaaf haalli naa mijachuu qaba, naa sirraa'uu qaba, haalli tajaajilaa, haalli bulchiinsa waldaa keessaa, haalli mul'ataa, haalli jireenyaa naa sirraa'uu qaba jedha taanaani namni kun gara wangeelaan qabutti fufsiisuu hin danda'u. Akkamitti itti fufure gaafa jennu, akkamitti itti fufure gaafa jennu ciniinnachuu waan nurra jiru ciniinnanne, obsuun waan nurra jiru obsine, danda'uun waan nurra jiru dandeenye, baachuun waan nurra jiru baanne, gadi jechuun iddoo qabnutti gadi jenne, dadhabuun iddoo qabnutti dadhabne, dadhabbii keenya immoo Kiristoos Yesuus keessa uffanne iddoo kanatti Phaawulosin kan rakkisan dudduubatti kan rakkisanii sanyii inni keessaa dhalate, qomoo inni keessaa dhalate, warra dhannan qabanne wajjin maaliif tokkummaa godhattaatii? Maal hojjette? Phaawulos immoo isin Yihuudiidhaaf ani garuu Giriikiif waamame. Isin firootaaf waamamtan ani immoo Oromootaaf waamame. Maal gochuutu murteessaadha gaafa jennu? Maal gochuutu murteessaadha gaafa jennu? Haala jiran danda'anii itti fufu. Haala jiru danda'anii itti fufu. Adda baafatanii itti fufu. Adda baafatanii itti fufu. Wangeela erga jalqabanii dudduubatti deemuun hin danda'amu. Mammaasa tokko mammaaka sabni keenya qeerransa eegeen qabanii qabnaan immoo gadi dhiisanii qeerransa eegeen qabanii qabnaan gadi dhiisan yoo gadi dhiisan galagalee nama nyaata waan ta'e qeerransi immoo morman qabanamu miila qabamu eegee qabamu qabnaan. Kanaaf wangeela si'a tokko jalqabnaan karaan buddeen keeti, karaan jireenya keeti, balballi kee bara baraa, ulfinni kee bara baraa eenyuudha gaafa jennu wangeela maal gochuu qabdare itti fufaa ta'uu qabdaati. Wangeelli nuyi qabannee kaane kun konturaata miti kan yeroo miti. Wangeelli nuyi qabannee kaane kun hamma biyya lafaarra jirrutti wanta nuyi qabannee deemu. Wangeelli nuyi qabannee kaane kun wangeela abidda moo'ee darbe. Wangeelli nuyi qabannee kaane wangeela mana hidhaa moo'ee darbe. Wangeelli abbootii nutti kennan kun wangeela zayitii danfaa moo'ee darbe. Kanaaf iyyuu itti fufaa ta'uu qabda. Itti fufaa. Namoota haala laalanii tajaajilan, qilleensa laalanii tajaajilan akka gugee simbira masqalaa madarakii irratti argaman. Namoota haala laalanii dargaggoota haala laalanii waldaa keessa dhaabatan. Haalli barumsaa yoo mijate malee, haalli qonnaa yoo naa mijate malee, haalli gaa'ilaa yoo naa mijate malee hin tajaajilu namoota jedhan. Namoonni akkasii gara wangeelaan qaban. Wangeelli of kennuu keenya malee humna keenya barbaadu. Maaliif of kennuu gaafa jennu immoo yaada garaa keenya barbaada. Kanaaf iyyuu of kennuu jechuun immoo maal jechuudha gaafa jennu yaada garaa keenyaa kennu yaada garaa Kiristoos qabu immoo qabaachuu jechuudha. Kanaaf wangeelaaf dargaggoo gaafa jennu dargaggoon itti fufaa ta'uu qaba. Dargaggoon
dargaggoo xiyyiitii jala dhaabatu, dargaggoo meeshaa waraanaa baraa jala dhaabatu. Kana wangeela gaafa jedhu maal gochuu qaba gaafa jennu itti fufaa ta'uu qaba. Gizaawii ta'uu qaba, kan galgala tokko, kan ganama tokko, kan yeroo tokko ta'uu qaba. Kan yoomii ta'uu qaba gaafa jennu itti fufaa. Haalli siyaasaa dhufee darbaa, haalli nageenyaa dhufee darbaa, haalli dhukkubaa dhufee darbaa, haalli balaa dhufee darbaa, haalli nageenyaa, haalli diinagdee dhufee darbaa. Wangeelli garuu itti fufa, dargaggoon itti fufaa ta'uu qaba. Luqaas boqonnaa 9:62 dubbifannu. Yesuus immoo eenyullee hordaa harkaan qabatee gara booddee isaa ilaalaa hin kutu. Akkasumas namni kana fakkaatu hojii mootummaa Waaqayyoo keessatti hin ta'u jedhe. Namni dudduuba isaa ilaalu, namni gara booddee isaa ilaalu, namni lafa kaleessa ba'e deebi'u, namni jiddiga kaleessaatti deebi'u, namni dhiqatee akka booyyee dhoqqeetti deebi'u. Hojii Waaqayyoof hin ta'u. Hojii Waaqayyoo jechuun mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoo jechuun wangeela kana. Maal gochuu qabnaa gaafa jennu itti fufaa. Mudhii keenya hidhanne itti fufuu rakkina dhufu baanne, rakkina waldaa kiristaanaa baanne. Waldaan kiristaanaa rakkina qabdi. Rakkoon bulchiinsaa jira. Afrikaa hundumaa keessa jira. Itoophiyaa keessa duwwaame. Rakkoon nageenyaa jira. Guutummaa addunyaa keessa jira. Nuu namoota itti fufan ta'uu qabnu. Namoota of kennan ta'uu qabnu. Yeroo harka nuu rukutan duwwaa wangeela lallabna taanaan. Paasterii waldaa abbaa mul'ataa qeesii duwwaatu harka nuu rukunnaan tajaajila taanaan nuyi hojii mootummaa Waaqayyoo hojjechaa jirra. Itti fufuu. Maal gochuu qabna gaafa jennu itti fufuu danda'uu qaba dargaggoon. Dargaggoon itti umurii kee kanaan itti fufuu danda'uu qabda. Gaara ba'uu dandeessa waan ta'eef, laga ce'uu dandeessa, bishaan daakuu dandeessa, fiiddee leenca harkaa ba'uu dandeessa, muka yaabdee abidda jalaa ba'uu dandeessa humna kee kanaan mudhii kee hidhatte. Kanaaf maal gochuu qabda gaafa jennu itti fufaa ta'uu qabda. Itti fufuu jechuun immoo simmeetii miti, miira miti, hafuura miti. Hafuurichi immoo hafuura qabu. Isa Kiristoos Yesuusin amanuudhaan fudhan hafuura qulqulluu. Kanaaf wanti guddaan, wanti olaanaan nuyi gochuu qabnu maalidha gaafa jennu dargaggoo itti fufaa barbaaddi waldaan kiristaanaa. Kan faarfatu namatti fufuu barbaaddi, kan barsiisu namatti fufuu barbaaddi, kan raaju namatti fufuu barbaaddi. Namoonni tokko dur biyyatti wangeelli dur miti, dur oduu duriiti. Wangeelli amma, araarri Waaqayyoo amma, fayyisuu Waaqayyoo amma, gargaaruu Waaqayyoo amma. Sigalee dibati amma, balballi banamaan amma, tajaajilli amma. Kanaaf oduu durii dhiisi, kan itti fufin sodaatini dhiisi siyaasaa namaa amni qulqulluun akka jedha Phexros, Phaawulos, Ximootiyoosiin mammaaksa dubartoota dulloomanii fudhatin jedha. Yeroottis yeroo malee dubbicha lallabeedha. Bara booddeetti namoonni barsiisa mataa isaanii barbaadu. Ati garuu yerootti yeroo malee dubbicha lallabe. Maal gochuu itti fufu. Maal gochuu abidda danda'anii itti fufu, beela danda'anii itti fufu, eeguu danda'anii itti fufu, rakkina biyya lafaa danda'anii itti fufu, argachuu danda'anii itti fufu, dhabuu danda'anii itti fufu, ol ka'uu gadi bu'uu dhiisanii itti fufu. Yeroo harki nuu rukutamu duwwaa, yeroo haalli meeshaa mijatu duwwaa, yeroo sagantaan madaraka irraa sirraa'u duwwaa, yeroo baay'inni namootaa argamu duwwaa, yeroo namoonni nuu jabaadhu nuun jedhan duwwaa. Namni jabaadhu siin jedhu hin dhibaa, argee beekaan, dhibee beekaan biraa waan ta'eef. Namni Waaqayyo si wajjin jira siin jedhu dhibuu danda'a. Ati garuu namni jabaadhu siin jedhu dhibuu danda'a. Ati garuu itti fufi. Namni sii kadhatu dhibuu danda'a. Ati garuu itti fufi. Inni sii kadhachuu dhiisaniyyuu sirratti kadhachuu danda'u. Itti fufati. Si eebbisuu dhiisanii si abaaruu danda'u. Itti fufati. Si jaallachuu dhibee jibbi jiraachuu danda'a. Itti fufati. Namni itti na gargaara jette gargaarsa sirraa barbaaduu danda'a. Itti fufati. Namni itti harkanaa rukuta jettu quba sitti qabuu danda'a. Itti fufati. Namni itti na jaallate jettu galmee jibbaa sitti fiduu danda'a. Itti fufati. Oduu miti abiddi dhufuu danda'a. Itti fufati. Kanaaf Phaawulos waan dudduubatti hafe yaadu isa duratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo meeshaa qonnaa utuu qonnaa qotaa jiraatanii hordaa qabatanii dudduuban ilaalanii gara duraatti adeemu malee sini galee qonnaan rakkina guddaa akka qabu beektus hordaa erga qabatanii fuulduratti adeemu dudduuban ilaalanii dargaggoo itti fufaa, dargaggoo of kenna, dargaggoo dammaqa, dargaggoo abiddan sodaa, dargaggoo beelan sodaa, dargaggoo rakkinan sodaa, dargaggoo diinagdeen sodaa barbaachisa wangeelaaf. Isatu barbaachisa wangeelaaf. Itti fufuu maal gochuu itti fufuu abidda itti fufuu itti fufuu biratus jibbe itti fufuu yaatus yaaduu nama kan yaadiyaachi katiyaa hiriyaatus baqate itti fufuu maatiitus gadee itti fufuu nama jabaadhu siin jedhee si jajjabeessuu dadhabeetu dhibee itti fufuu kophaa taate itti fufuu maal gochuu itti fufuu wanti guddaaf olaanaan maalni gaafa jennu itti fufuu maaliif dhufe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa itti fufsiisuu dhufe. Yesuus waaqarraa kan inni dhufee fi yaada Waaqayyo Abbaaf ilma namaa gidduu jiru, yaada Waaqayyo Abbaaf biyya lafaa gidduu turetu addaan cite.
itti fufsiisuu dhufe Yesuus. Kanaaf seera haaraan finne kan Musee jabeessuu dhufe kan inni dhufe. Itti fufsiisuu dhufe waan ta'eef dhaloonni dargaggoonni wangeela itti fufsiisu nama itti fufsiisu itti fufsiisaan immoo gaafa buddeen nyaata duwwaa yeroo nutti ta'u duwwaa alleluuyaa jenna taanaan yeroo argannu duwwaa alleluuyaa jenna taanaan yeroo nutti ta'u duwwaa yeroo nu mijatu duwwaa waldaa kiristaanaa dhanna taanaan dargaggoota jechuun hin danda'amu. Dargaggootuma ta'ee dulloomaan jira waan ta'eef. Jaarsa waggaa 80 gadi jaarsa waggaa 90 gadi wangeela argate kana akka itti kan ilaalu akka mi'a caccabaatti kan ilaalu jira. Garuu wangeela arganne kana waamicha waamamne kana adaraa Waaqayyo abbaa biraa fuudhe kana adaraa Kiristoos Yesuus nutti kenne kana isa fuudhee qulqulluun keessa keenya kaa'e kana maal gochuu qabna gaafa jennu dandeenyee itti fufsiisu obsinee itti fufsiisu baannee itti fufsiisu billaa danda'anii zayitii danfaa danda'anii leenca danda'anii beela danda'anii rakkoo moototaa danda'anii haleluuyaa bilaarusi kaabiraatiyaa warra bayyadiyaa Evroodaan araba kayyadiyaa qilleensa duumessa bareedaa duwwaa eegganna taanaan haala mijataa duwwaa eegganna taanaan wangeela jedhamu kan kee jedhamu walgahii uummataa 5,060 duwwaa eegganna taanaan wangeela jedhamu kan kee bilaarusi kaabiraatiyaa balbala hojii banamaa duwwaa eegganna taanaan wangeela lallabuudhaaf wangeela jedhamu kan kee nama harka nu rukutu duwwaa eegganna taanaan wangeela jedhamu nuyi dargaggootaa kan kee maal jedhama ree gaafa jedhu waan yeroo waan ittiin faayidaa barbaadan jedhama maal goona ree itti fufsiisu maal goona ree danda'u akkasii macaafa qulqulluun itti sii dabala Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 dubbisa ani baay'ee jaalladhuuf yeroo baay'ee fayyadamu dhokutamu. Gaanui gobaatu akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenya kanaafis kottaa wanta ba'aa nuti ta'u hundumaa cubbuu isa nutti qabates ofirraa fudhannee dorgommee isa nu dura jiru obsaan dandeenyee hin fiigna. Yesuus isa amantii keenya jalqabsiisee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaati yelloo isa irra ga'e hundumaa yelloo isa irra ga'e qomaatti utuu hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'ee jedha. Hallelujah. Yesuus ilaalee itti fufna jalqaba dubbadhiyaa Yesuus itti fufsiisu dhufa waan ta'e eenyuun ilaalee itti fufna gaafa jedhu Yesuus hin ilaalle inni karaatti nafne kaa inni karaatti nafne hin mo'amne hin kufne hin injifatamne gaasplaa fuudhikaatiyaa hin injifatamne Yesuus namoota waldaa keessaa kufan hin ilaalin abbootii amantii kufan hin ilaalin abbootii amantii dadhaban hin ilaalin tajaajiltoota dadhaban hin ilaalin faarfattoota dadhaban hin ilaalin raajota dadhaban hin ilaalin Yesuus Kiristoos isa jalqabee fiixaan bahe isa Waaqayyo saba Israa'eliin deemaa gara duraatti adeemuudhaaf galaana jira deemaa gara duraatti abidda deema lafa onaadha deema Yerikoodha deema Yordaanosii deema mootota Amoonii deema beela lafa onaati deema kattaadha deema maaliif iyya sabni kun gara duraatti natti maaliif iyya akka inni gara duraatti deemu duwwaadhaaf kan saba kana fuudhee atis natti iyyin Musa sabni kunis natti iyyin iyya saba kanaas dadhabeera atis natti iyyiniiti haati gara duraatti deemu nama dhibala atis natti iyyin sabni kunis natti iyyin Waaqayyo maal barbaada beektaa duratti deemu keenya barbaada duratti deemu jechuun immoo itti fufuu jechuudha maal barbaada Waaqayyo sammuu kee keessa jireenya keessatti waan barbaada Waaqayyo beektaa duratti deemu kee barbaada itti fufaa duratti jechuudha jarri waa'ee qullubbii haasa'u waa'ee dabaaqulaa haasa'u waa'ee xuwwee foonii haasa'u Waaqayyo garumaayidhaan duratti deemaa jedhaan duratti dargaggoota duratti deeman barbaada Waaqayyo dargaggoota dudduubatti deebi'anii barbaadu Waaqayyo dargaggoota ofirra ta'anii barbaadu dargaggoota mogol buusii mogoleen bu'ee barbaadu Waaqayyo dargaggoota hidhannoon jabeeffanne barbaadu Waaqayyo dargaggoota lafee hafuura of keessaa hin qabne barbaadu Waaqayyo dargaggoota lafee dugdaa abiddaa hin qabne barbaadu Waaqayyo maal barbaada Waaqayyo gaafa jennu warra itti fufan barbaada galaana diimaa jira koo deemaa irra oolaa daagaa boora jeekatiyaa leenca deemaa irra abidda dachaa torbaan bobeedha deemaa irratti itti fufu itti fufsiisu adeemu adeemsisu guddachuu guddisuu nyaachuu nyaachisuu uffachuu uffachiisuu keenya barbaada Waaqayyo barbaadu Waaqayyo akka nuyi mogol buusii taanuuf akka nuyi mogolee buunee jiraannu barbaadu kanaaf nu waamne Waaqayyo kanaaf maaliif nu waame itti fufsiisu dargaggoota itti fufoo barbaada itti fufoo barbaada Waaqayyo itti fufoo barbaada kanaaf amantii keenya jalqabeessa fiixaan baasu Kiristoos Yesuus irraa ija keenya maaliif godhu hin buqqifannu ija keenya hin buqqifannu Yesuus duukaa deemuu barbaadda taanaan ija kee Yesuus irraa buqqisi wangeela itti fufsiisuu barbaadda taanaan ija kee Yesuus irraa buqqisi hin buqqisi karaan sitti kennameera taanaan ija kees mirga kees hin ilaalin iyyaas datti gatti hin jedhin caaffati seeraa kun afaan kee keessaa hin bu'in halkanii guyyaas waa isaatti iyyaas
mirgatti jedhin mirgatti jedhin caaffati seeraa kun afaan keessaa bu'e halkanii guyyaa waa'ee isaatti yaadu maal godhu duratti deemu maal godhu Museen dhaabee itti fufsiisi Museen addaan kute ati immoo itti fufsiisi yaadu sika ani mucaalan jedhin Ermiyaasiis ani mucaalan jedhin jedha Iyyaasuudhaan Waaqayyo ani mucaalan jedhin jedha Phaawulos Ximootiyoos itti fufsiisi itti fufsiisu of tuffattee sin taa'in itti fufsiisi biyya lafaa tuffadhu malee hin dhaabatin itti fufsiisi hin sodaatin itti fufsiisi hin raafamin itti fufsiisi abdii kutatin itti fufsiisuu danda'u qabna itti fufsiisuu danda'u qabna dargaggoota itti fufan ta'uu qabna dhaloota itti fufuu danda'an ta'uu qabna. Ximootiyoos irraa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 kaasee dubbiseen walii wajjin kadhanna. Kana hundumaa isaan akkuma isaan barsiisis dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatiin jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'e. Namni tokkollee ijoollummaa keetiif siin tuffate maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Yesuus Kiristoos gooftaa itti fufsiisuu danda'u itti fufoo kadhanna bakka. Teessoon kee qajeelummaa araarri kee kan bara baraa gooftummaan kee kan bara baraa Waaqa irratti lafa jalatti gooftaadhaatti galanisiifate. Maqaan kee maqaa gooftaa maqaa Yesuusin eebbifamu. Araara keef ayyaana kee nu baay'ateef si haa galatu. Ololchee bara baraan ulfaa.